Absaawota bilisummaa Oromoo qalqaalii keessaa gootummaan Oromoo biratti qofa otoo hin ta'in saboota biraa biratti beekamtu diinaaf mataa dhukkubbii lammiisiitiif faajjii kan taate waraana bilisummaa Oromoo keessatti hanga sadarkaa ajajaa waraanaatti dirqama bahaa kan turte goota dubartii Oromoo isiniif qabatee dhiyaateera. Egeree miidiyaa irratti naaf eertanii haala qabsootii fi haala keessa dabree ummata keetii ibsettanii amma feertaniif kabajamaa uffaadhaa. Maqaa keetii fi itti gaafatamummaa qabaachaa turteerraa na ibsine. Maqaan kiyya Aslee Oromoo Naajaani. Itti gaafatama haadha seelirraa hanga haadha muraasaa achirraa dabree hanga konyeetti itti gaafatamtuu damee siyaasaa itti gaafatamtuu siyaasaa ta'e. Gara qabsoo waraanaatti haala kamiin akka dabalamtee haala qabsoo Oromoo akkanatti dabalame naannoo nan jiru baay'inaan waraana bilisummaa Oromoo jira. Haaluma tokko tokkoon baqannee naannoo Jabuutiitiin ture Jabuutiirraan Hargeysa dhaqee achiin qabsoo dabalame. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo sanatti Somaaliyaa keessatti naannoo isa waraanni keenya waajjiraan qabnu bifa dho'isaatiin waraanni karaa dirreetti warri baqatee naannoo Oromiyaatti baqatee dho'isaan dirreetti ergamaa ture. Malee waajjiraahu sirnaan hin qabnu. Hanga lolaanni kulmis jaan tibbeel waraanni Isaaq jaanii mootummaa Soomaaliyaa irratti lolan baniin nuti waajjira sirnaatii fi mooraa leenjii qabaachaa ture Soomaaliyaa. Waraanni ni dhufaa ni deema. Achi booda achi taa'u jaalladhi gammadaati isaa wajjin naannoo sana ture. Yeroo sana umriin kee hagam ta'a jettee yaadda? Umrii xiyyataa yeroo sana waggaa 15. Qabsoo kanatti dabalamtee bara kam ture? Bara 83. Yeroo sana nama ganna 15 taateetti dabalamtee. Qabsootti garuu yeroo jalqaba seentu haalli jajjabaan qabsoonni jira. Haala sanarraan kan ka'e waan kana hin danda'u jettee duubatti deebi'uu yaaddee beektaa? Haalli qabsoo duraan dursee rakkina ati uumama hiyyaanu ani uumamaan dhaladheerra yeroo hundoonni nama raru waa'ee saba Oromooti. Akaaboo kiyya bira taa'ee maali sabni kun jaan? Nuti siree jaani siree Hayila Sillaasee maal jaan warra dabre kanaaf siree hin qabnu hin jechaanii ture. Siree ta'ee nurraa fudhatan malee ni qabnaa naan jechaa ture. Garuu haalli qabsoo iftuuba si deebisee iftuuba hamilee sokoteettu qabsoon yeroo nuti qabsootti dabalamnu san haalaan ulfaatu turte qabsoon bilisummaa Oromoo. Haalaan cimtuudha tokko bitti ollaa waajjira nuun kennine mana karaa keessa jiraachamaa ture. Akkasumaanuu akka nama siyaasatti osoo ta'e akka nama baqataa tokkotti jiraachaa ture manguddoonni keenya. Haala fottoqinsaa abbootii lamaan irraa Ifeelloo fi Abaa irraa ka'e haala ulfaataa ture. Garuu rakkinni gabrummaa si cimsa malee waan si laafu sun qabu tasa guyyaa tokkollee yaadne. Yeroo sanatti hirmaannaan dubartoota akkam fakkaata ture? Waraana keessatti shamarran hirmaannaan isaan qaban maal fakkaata ture? Shamarran Oromoo
haqabsoo tanarratti hirmaatanii haala adda addaatiin mijeessaa fi fotoqqii daabbotii lamaan irraa galanillee ni jiran. Garuu akka aadaa godhattee dubartiin Oromoo bakkeen ala bahuun deddeemuun baay'ee waan tureef garuu sanuma keessattuu qabsaa'onni dubartoota Oromoo bal'inaan ture. Irratti illee hirmaatanii qotee bulaan dubartoota shamarran Oromoo irratti hirmaate barattoonni ilmaan Oromoo warraan akka Halee Yaamaa ture Jootee Bareentoo fa'aa amma Saartuu fa'aa irratti hirmaataa ture warra baratan. Kanaafuu haalli qabsoo aadaa godhannee bal'inaan jiraachuu baattullee hangi jirtu san hanga firiitti jeetiin yaadna. Asirratti waan si gaafachuu barbaadu tokko shamarran achitti dabalamuu fi isin hin barbaannu shamarran hin barbaannu haalli jedhu hin jira ture yeroo sana. Haalli qabsoo Oromoo keessatti qabsuma takkallee shamarranii qooda keessaan qabaatiin qabsoon hirphee lolaatii miti addunyaatu akka fiinxan geenye ni beekan. Dubartummaa kiyyaan wanni namaa gaditti mirga na dhorkatuuf na mulquuf hin jiru waan dhiirti dalaguun hin dalaga lolli dhiirti loltuun hin lola. Kana tilmaama dabalisummaa Oromootii miti simannaa gaarii shamarran gaggeessaa turanii qabsoo sabaatiif illee akkasitti gammachuun dalagaa turan. Mee lola as jalqaba irratti hirmaatte haalli isaa akkam ture siin maaltu dhagahame lola sana keessatti yeroo hirmaattu? Lolaan jalqabaaf lolee Oromiyaa irratti miti naannoo Somaalitti wahimalee bishaan layniin googuu jette Oromoon. Lola kanallee lola fedhii teenyaan alatti seenne jalqabaaf mootummaan dargii ummata Somaalee Ziyaabbarreen dha'uu isaa qorra jaanjaaree nu dha'uudhaaf waraana keenya ummata Oromoo baqataa dha'uudhaan tattaaffii godhee ummata keenya baqattoota zeeta danfisanii zeetaan marmiira keessa zeeta darbuu ajjeechaa waan adda addaa gisee itti fidu adda bilisummaa Oromoo immoo mootummaan Ziyaabbarreen gaafattee mooraa leenjiitis isiniif kennaa jara kana isiniin nu keessa jira jaaniitti dargiin jaaree nu ergee nu gargaaraa ittee lola fedhii teenyaan ala hargeysa keessatti eegalee jalqabaaf rasaasni kiyya hambahe hargeysa keessatti naannoo keessatti. Yeroo sanatti jalqabaaf waan hundumaa yeroo godhan lolaamti lolli waan guddaadha. Waan hundaaf jalqaba irratti waan tokko yeroo godhanii naasuun jira rifaatuun jira waan adda addaa jira. Siin akka nama tokkotti maaltu sitti dhagahame? Dhugaadha lola gisee seentu nin du'amuun hin jiraadhaan hin bahaa jetta. Garuu gochaan alagaan biyya dhablummaan warri nun geenye godhe yeroo san keessatti haanu duraa mul'atu dubartii Oromootii garaa qabdii zeeta keessa kaa'ee ilmoon marrimaan isii keessaan bahee akka fooxaa waliidhanii ispaaltirra kaa'e. Sigalee deebi'anii qottee jedhanii jala barreessanii kaa'e. Hana dhagahamu sani malee lola sanii miti zeeta yoon du'e jecha booda foon kiyya zeeta keessa kaa'e dhimma kiyyaa miti. Wanni si hadoochu takka jiraanna wanni si sodaachisu takka illee hin jiru. Erga lola adda addaa irratti hirmaattee booda akkati harka diinaa buutee dhageenyee jirra. Haala kamiin harka diinaa buutee yeroo sana maaltu ta'ee hin jedhu? Ifa magaa an lolaas yeroo hundagaa booji'amtuudha naan hin jeene. Dargiinis naqabee jira hidhaa kan baadda addaan naa baase. Hidhaalee jalqaba irraa kaasee utuu naa himtee lammataallee yoo jiraate. Hidhaan jalqabaaf hidhame hidha mootummaa dargiiti. Mootummaa dargii qora lammaffaa abaa'oo geggeessuudhaaf dirreetti deemuu jiru. Lolli kun nurratti ta'ee lolli kun ammoo haa itti qophaa'ee itti yaadanii ammallee jara kulmis kanaa wajjin
gargaarsa godhatanii lola guddaadha. Lola adda bilisummaa Oromoo warra adda addaa firootii qabsoo uummata Oromoo hedduu haammatee jilli kun deema. Amma warra kan jala hambifnee hangi dirree dhiharraa dhufee ajajoota dirree dhiharraa dhufee jira. Akkasumatti ammallee jaboota Soomaa Hargeessarraa warra deemu dirree deemu jira. Amma gantu warra kana keessaa bareedduu callaa jaalladhii gammadaa ana namni ijoolleen ta'an miseensota yeroo san keessatti daantu haadhisee ileetiin ture itti gaafatamni xiyyoo xiqqoo jechuudha. Ammaan tanachi turre yeroo achi dhufnu jaallan qaqqaalii jaallan silaa irraan tana jiraatanii Oromiyaa tana silaa arkanii arra Oromiyaan akka jirtu arkanii gaarii jiru. Wanni hoggana dhihaatee guutuu nurraa wareegamee dirree sana irratti lola sa'aa dheeraaf goone lola yeroo dheertuuf goone warra sangaa jaaldiimaa baanan kana akkuma jaanitti ni baafnee ni diimaa kana wajjin turre warri saglan achitti nurraa fi sadarkaa guddatti hayaamu gabbisaa lammeessaa jedhaniini hanga machisi dhaabaa jedhaniini warra lola gurguddaa keessaa lola dirree dhihaat hanga dachii qonnaa hanga asoosaa makiinaan deemanii lolu warra lolee lolchiisee achitti dhabnee ammallee tunillee abdii guddacheefnee lola eega goonee fixannee booda jaaldiimaan ni bahee. Ammaan tana jaalburu jaal nadhiin jaallan kiyya sittiin dhiisee hanjuu shugguxii fi fudhate. Yeroo inni shugguxii fi fudhatu jaalanni bisii jedhanii yeroo san dawameetii jira. Atis dawamtee naan jedhee amma shugguxii gisee fudhatu jaalanni dhoytee jaalanni gisee dhoytu Suudaan jedhaniini seenaan isaa yaadattu warra bakka dhugaa jiru daandii dhugarratti. Akkasitti Suudaan kun ni dha'ee asoola qophiirraa maratee ni hidhee oka kaayyatee dugda hidhatee shugguxii isaa muciyyoon san ni fuutee ammaan tana gaa iftuuba deebi'anii naannoo Soomaaliyaa kutanii diimaan warri silaa dirqama fudhatee jira. Diimaan ni bahee mukutee bifa uummatattis jijjiiranii achi yeroo kaane boodan nintaa'ee egaan bayyanadhe booda edaan naagat haroo jira haroo bishaanii jira harmaan dhawamee harmi xiyya yeroo san naa bahaa jira baay'ee na dhukkube amma gisee harka kunna ulfaatee shorroqee giseen dhaqu haroo bishaanii jira bishaan kana dhugeetumaani amma nam tokkotti hin dhayne gubbaa mukarra bahe bakkisan namni beekuu faafamni jedhaniini diida waan irra karaa adii yeroo darbanii haalaan dirree ammaan tana ambahee yeroo nan bahu dargiinii fi kulmis kun naannoo san sagantaa dhufan yeroo famu karratti na harkan karaan itti deemuu sin beeku bakkaan itti deemuu sin beeku qobbuu ijaanii achi walda ani sin bu'uun jeeni tattaaffii olii goonee na qabanii na hidhanii jijjigana fidanii eega jijjiga yeroo jijjigana fidan amaarri guyyaa san hinafne tirne dargiin amaarri jechuun dhorkaadhaan isaa hinafne hadhufanumatu mana shararraa hundi hadhufanumatu jirraa duuba hamaa koo hamadaa koo hadhiiga Oromoo qulqulluu qabu tokko hidhamtee dhawamtee wanni tuutaniif hin jirtu dhiisa tuma na haqimaa keessaa jedhe lafarra na shorroisaa haqimaa san nageessanii dhiiga narraa dhiqanii dhiiga kanamatti bishaanumaan koolumaan goone achi hanga yeroo dheeraa nan tursiifnee baatii takka kana na tursiisanii harar nageessanii qalaadambaa military police bakka jedhanii amma gaachirraa haala siyaasaa naanneetoo jiru dhaabni fayyaa inni tu galateeffatu dhaabatti
bilisummaa Oromoo yeroo takka illee rakkina narra qabsoorra narra mudatu akka dhala isaati irraa hafeen baay'een jaalladha baay'een galateeffadha odeessa kiyya dhaga'anii taa'amee lama gisee jedhamu hin bahee qabsoo adda bilisummaa Oromootti guyyaa 15 finfinnee deebi'e. Achi wadagaa rasaasa kana rasaasni nyaata nyaatuu danda'u onneetii yeroo jira Soomaaliyaa nageessanii Soomaaliyaa eega nageessan booda anaan Soomaaliyaa dhaqee karaa Mogadishoon erguuf deeman Ziyaad Barreen deemee dirreetti deebi'ee achitti dhawattee hammaan tana gaahar haalli qabsoo bara 91 gisee seenee baay'een gammade. Yeroo san keessa rakkina qaama kiyyaa dargiin na godhe san hin yaalne wallaansaallee carraa hedduun qaba yeroo hedduu Finfinnee irratti illee haalaan namtu jedhanii ture garuu carraa sanirra yeroo san saammachuu maaliif nuti kisuma baanu wanni humna teenya ni beekna uummanni keenya siyaasaan hangam takka fudhatee siyaasaan cimaa jarri kunoo hangam takka wanta kan bulchu militeeri siyaasaa jechuun bakka militeeri amansiifte siyaasaan deebitee ijaaraa deemta. Sigalee qabaa yeroo tiyeessan saammachuu malee fayyaati. Wallaahi sharkaraa yeroo baanu dirqamni akka namni naannoo Arsiitiin dhaqee achi jaalatamsaa wal quunnamnee jaalatamsaa wajjin bookee 27 bakka jaan dhufne yeroo nuti dhufu dhiiga gurraachaan dhufe bakka itti sosoos dadhabee hafuuras baafachuu achirraa Jabuutitti ooraa bakka jedhanitti na erganii achi Jabuutii yeroo dhufu daqiiqaa 30 turtaa bakka nasiibeesiiti sanuu hospitaala Faransaay jedhanii faranjoonni achi ijaara san nageessanii eega akkas taate egaa tolee gaariidhaan egaa duutii duwwataate Oromiyaa keessa waraana keessa taatu jiruutiin deebi'ee waraana sana immoo argachuudhaaf carraan arganne hiriirleen arganne achi booda gabbii bilanii Finfinnee dhuftu Finfinnee irraan carraa biroo laallaaf jenne wanni isin dhuftuun xayyaara jedhanii xayyaara irratti hin bahee suduudhaan dhufanii akkasiin dhaqabanii hoggaa kiyya garaa dirqama gabrummaa liqimsee dhufeessin jedha. Hidhaa lammataati. Mootummaa Itoophiyaa Tippeenyaa fi wajjin. Haala mana hidhaa keessa jiruu fi haala mana murtii akkamitti akka deddeebi'aa turte irraa na himu. Nuti jalqabaaf hidhaa gisee jaan hidhaan Oromoo eega Oromummaan tun Abisiiniyaan dhaalamte ani beeku duniyaa tana gubbatti wanni Oromoo irra geggeeffame waan jiruuseeru yeroo qabame egaa dirreedhaatti hin qabame seenjee dirreedhaarraan hayaaskuul gaara gubbaadhaa rakkinni guddaan haanarra gahaa ture hayaaskuul gaara gubbaarratti achirraa Hurso nageessa. Hurso jechuun lammaffaa calii calanqooti jechuudha. Calii calanqoo lammaffaa jechuudha. Achi taaddisoo fudhunaan jedhanii ani jaraa waliin tumee jaraa waliin utaallee. Hurso yeroo calii calanqoo lammaffaa jechuudha. Nama Oromoo hidhamaa Siifin itti dhufee. Siifin dhufaa. Calii calanqoo barbaachisa sana seeqixeetiin deeme. Calii calanqoo wanni ni jeef hidhaan Oromoon hidhamtu an Oromoo tana yeroo isuma tanaaf silaa fixanii hin jiru. Maaliif namni obboleessa isaa akka anaa kana na godhe waan uleessaniin na doorsisaa uleessaniin na sodaachisaa waliif naa galuu naan gali amma giseen amma akka yaadu. Tokko nyaanni wayyaalee nyaachiftee uummata keenya qotee bulaa waraana adda bilisummaa teettee akaafaa harkaa fuutee hiisiftee achitti fixxee tokko nyaata dargiin irraa deemee tortoree haraammoo qabu nyaachifte
لما فا بشان كلنا نكمل بشان واتك بس بشان واتك وان تفيد من هنكمل وففتي وبافتي أروم أمس أمتني أرومو هاتشي هدامي كم ميك تروكم صدمات هادو ميمو ميك أتشخيسا غرايا سادا ها نم إتبسدت إلا أما نمني توكو وما يرايت اللي سينا جولي سنين بري فمن أمة خير وصلنا كان السجارات أو جرو ورابي ساسين فودها كتير تنان نتلقى عما جزء أرومو تنان مال تنكو أنا سنجو أجرا أمة مخيني خنا كيس سينني والكيس سينني حالي همانتو أمنا خيني فييرسا وان تكلي نمنخون همانة تيارن جو قالوا أبان قرا كيس سيني أكنا يويتن يواباو بلالي فتن أباو أبارتن نبارتن جانيني مانتنا والجيتي يعمل والجيتي لتكس حالي همان تري والجيتي نرى قودة فلنا جاني أول جيتي رتك قودة فلو إيجان هذا بديت يمو سيراف نديسا يا دجورتي تخرجان وفي السنة والتمنة أتبود والرومان سن اللي فينا ران هفنة تخرج في سنة لخاول السنة يرو ديرتو لخاول والتما ترى ربطسي والرمان تنا من وحيد آخر ستي أمير كافي كندا في بيوتي أددا والرومجر لخان نرى اللولاني أتبود قلقلي زي قوب بينان جاني هم بهم جي بانتران بانتنبوته مبو كنا ما واجرك زي بنا ما كنا نفودين جاني كنا ما نفوده ما نجريني ساني ما نفنشاني ساني غير ستي وقعت كوفي باتي سجل في الميدان أجرا زواي نجيسني زواي كزي نجيسن شمرن ورمون تنمشني شمرن ورمون توجنيدا شمرن ورمون مشان نهيدني شمرن كيسا أنا ميلنا هيدني أيقوم سانو مجوي تجاني وفتا سلاهور صوت اللي كمنو نور راجلنا كوران وان فن شمرن كونين شمرن وبوتراني شمرن وبوتراني أما اللي ورا ركنا خيس جرو ورا ركنا حما بكتة ركنا حما خيس جرو ورا هرجيس جرو فان كيس هذاك باينة قلتيس يلا خاي ويساني تين اللي بكتني شرّا حما يسانكم نمن حالة خنا خيسة تبرسني أن أرومو باين جالنا سبخي حالا نجالنا قالوا ركني أرومو كنت سلعنا رجعه فديتي ربيتو مشاهد والله ركني ساني سلع أركوبات ده فديتي أما ورّا دربا ما يجان كيسا شمرن سنين ده إساني راتوكو جيتي جادا ربنا باسندو دلورم ربي آخرو أشيء وقعت ربنا هيد أمبودا سديت تفتي نياتا لغني نمني توكو جولي عيدا تري يا قدتي بيلا نورا وريغامي مني مرتي متى إسا هتبلف حسبني برو طبقا دانيا أكابي هيكين شيء بيرو خيسن جرك أبصاوت ما كخينا هاي إنه جنك أشرا نقايدة تششني جه نمر تيسه أكيد سامي جايت دي كرتو تيسا نموتي إسا أفيرة رجانو رتباسه رجا سامي في تاني وقاف لسديت مفتي دوانا خلنا يرد ما زواجرتو في النيرفني هقا تربا قفتيني في زواج أتشبوده نياتا لجنتي سنجي مني مرتي أكن مبلا مغوري ما يرايتي إيه أمستي إيه أكيد أقول كي مسكلة ده إيتا تكانو فيتا تكانو تفيه في الإني نياتا بشان تجولي فجافته تاني يروسن كيس الشمران كل تربة هيجرا يرو في دني بحالي هراه أكستي من مرتي سنو بنامه
ورّه منا أباوف عنن كنيتا ما بكيف موجود تتك بكيسان صارتني شتى ليساتو أثيرة تعافي أباوف عنن كنيتا يعني موجود تتي في دني هذا يروي سين باتمو جولين مجاني سي توكيتشك أبدو جريني سي بدي أبا منا جارتي بروفودة بكبروت بكا جرا كذا سيرا ما تبي كذا ورّا هذا توك سوري سنيور توك أسجرامنا ورّا جمّة في ولا جرّا في دي حاجة توك أجد ديبسه جري سوري فا أجد قديسه غرفتك كم سيدين جرتي إسيني سكسمة تورا بهر راهي إيجا هوجا ميكتا هوجا جهاي كتا أمبوتا هم الناس اللي تران كم نوتة ما جاني هوجا جه هودا إيجا جريني نما بدي ولينيس شافك أماني مداوني دومان أجي بودا كم تورا مرتي منا مرتي بدياني بيتي تا إسا فرها إسا مال الهرومي أنما ولي كابي تاجاوتو ميسار ذكرتو جيسا في سبوتو أرومون رجاب لنا دفتو إنجي خجيبي أنا ما فيك كيف أرومون رجانا رباتي نما تقوقف توكتشان سينا في ديس بيت كمان سن أسرت اللي بسم بربات نم بس دي في أفرطاني السجل سبع مرات عجبوا دكا دوانو مرتيسن ورخان اللي أكسون همنا نسان نكنا همنا برأت إن أبان في الدا إنه قاسة ديتو ني عجائبة وني رجال تشبو وهم بروتي ونما لسان كندي فتني همنا سنوب بلاني رجال سانيتيس حالان الرسالة نيوبة النيلين أما فكرس هيدا رجوتين كيا أبا منا خيالي براي فعلا جم خيسانا تام جول متين يتلول توتو أتش خيسانا لأن ما هو نتسونجي ما لفين نتسانا مقود موتو ماذا ها بانا لنجا موتو ماذا دانيان نخلي جتو تاعي حكا مرتيسو إسا ملص الراب فايلي هنكخل لما جاها خنمير جاده بسا معرف أنا جو نتسوينا نتسين عندي بس نتسين قالوا رجال كيف أتمادا أرسل أباهم ناتي في أتيوغ ديفامتن حرر جيب هاتي في سوداء جسادا جاي مرتي وانا مرتيس لا من تيريتو من مرتي أجاجا واي من مرتي هي من فتنا أجتلي هدو هيوني أرومو دبتاتو خرو ما يرايتي كلام مستيتي موتومان مانو مرتي دبتاتو تي وري موتوما جوجتاتو حران تنفكر كله مرتي حقا توبا خيسة جرا دكانتيتو إفنكون دكانه هذا أورومو فين تلا للدعاء بمارتي وري كمان أك على ما يجرب في كاتساي فاسا فاوتين يرو توكو مكاساني كاستيرو هاسويتونين دعاء والبيكم سكيسنا كم تري توسان منه أنسي دربي تامو والترفيني كيسنا والما قدرت أكمل